Dumma irraan kaayanii gandummaa gaafa siin jedhu dhageeffadhu la. Gandummaa gaafa siin jedhu ilmi kun ganda kiyya jedhee of jala qabachuun beeku. Intalli tun ganda kiyya jedhee of jala qabachuun beeku. Ilmi kuni ganda keenya jedhee of jala qabachuun beeku. Siigalee fedhu na jaalataa, fedhu na jibba. This is Sikomando. This is Sikomandiya. Siigalee akka isin asirra baatanii Baalee, Arsii, Duruu jettan sana hin beeku. You know? Ani ka an beeku Sikomando. Sikomando ilmaan eenyu ilmaan Arsee. Allaqee game is over. Feetu ka haadha Kadiir ta'ii, feetu ka haadha Shuuk Huseen ta'ii, feetu ka agartee Abbiyoo Maaliyoo ta'ii. Ani ka beeku Sikomandiya. Sikomandiya ka eenyu walaa Arsiya. Allaqee zi game is over. Sanan beeka siigalee. Saniif gaddeebi'ee yookaan ammoo Baalee akkasii, Baalee Arsii caaltii, Arsiin Baaleen caaltu. Baaleen Arsii caaltu sun ta'een nuti. Baaleen Arsii caaltu sun ta'a Arsiiti. Arsiin ati maqaa itti baaftu sun Arsii. Arsiin ati maqaa itti baaftu Arsii. Baaleen ati Arsii caalti jettee yookaan ammoo Baalee akkasii Baalee maal jettu laftummaan Baalee jedhamtu yookaan ammoo biyyi Baalee jedhamtu sun ta'a Arsiiti. Amani fudhadhu. Okay? Biyyummaa biyyayyuu godhi lafa san diddaamii biyyi Baalee ta'ati jedhamtu sun ta'a Arsiiti. Lafti gadabii laangannoo diidaa ta'een nuti ta'a Arsiiti. This is one. This is one more. Siigalee wannati siigaluu qabu asirraa afuufuun duratti olola garagaraa oofuun duratti biyyi Baalee jedhamtu sun ta'een nuti ta'a Arsiiti. Na amani fudhadhu. Biyyi Baalee jedhamtu lafa Arseeti. Okay? Biyyi Baalee jedhamtu lafa Arseeti. Biyyi gadabi diida alaangannoo jedhamtu ta'een nuti ta'a Arseeti. Eenyuuf kenne ilmaan isaatiif adda qoode jechuudha. Mandoo fi Sikoo kanaa adda mure. Akkasittoo kami? Akkasittoo kamisa? Diidaa gadabi laangannoo. Baalee. Walaa haggal Arsiyya. Afaan Arabaatiin amma Arabni yeroo mammaaku maal jedha beektaa? Wal waan dhageeffadhu. Ajabatul ajabiyyaa walaa waahid nafariyyaa jedha. Akira dubbiitii bar. Arabni kun yeroo mammaaku. Siigalee? Wanni tokko baarmeela udaanii badee udaan laaqatu hin ta'inaa isin. Wallahi baarmeela udaanii badee udaan laaqatu maa taatan? Wallahi. Yoo namni gaafatu nuti yoom Arsii waaqanni jedha. Nama ijoolleen maan ta'e Baalee tun gizee takka yoo dubbattu nuti arsooma ganamaa san yoom waaqanni jedha. Arsooma ganamaa san ufii bara asii namoota laftii Baalee biyya jedhanii lolanii yoo ati ammoo dubbii tasfiddee gaafattu nuti arsooma ganamaa san yoom waaqanne. Maal jechuun makkana jechuun hiika qabu jechuudha. Afaan Arabaa keessatti wal kazzaabutul kazzaabiyaa aandi waahid hin jenne Arab. والواحد يت والله والكذابة الكذاب الأكوان يت أبولي لم يجو كذاب نكجيبه بدان كجيبه تيو دبو أبولي سيقالي عربة مماك وقال بچو جتو مالي في وان دوغاجر تدبدا إيروها سويتان وان سين رافق كاتا دبدا إني لما تامو وروني توكو وروني أسفرارا بربادن أسفرارا نومتا كسنين قد حججيسا أغرسيسا nuti warra sodaa qabu miti. Nuti zariin ta'e nas sodaan qabdu. Wallahi dhugaa sin jedha. Ani kana jedhee dubbachuun barbaadu. Warri asfaraarraa haasoytan uf beeytanii ani xolxoltuu udaantuu akka keessaniiti miti. Wallahi dhugaan sitti hima. Dhugaan kakadhee sitti himaan ilma sodaattuuti miti. Namni illee ni beeka. Naannoon keenyas ni beeka. Gandi keenyas ni beeka tolchee. Ilma sodaattuuti miti. Wallahi ilma sodaattuutii miti ani hin dhaadatin. Dhiirti waan godhuu barbaadu takka hin dhaadattu. Gootee garsiistaa jechuudha. Hin dhaadatin ishee dhaadannoo dhiisi. Maaloodha. Maaloo si goonaa. Achi jirtaa as jirtaa. Ziisoo kee dhageessee jirta. Beeytee jirta maal dhufne ani asfaraarraa amaaraa kana maal dhiisne.
amma warri biraa immoo bakka biraatti uffatina abbootii waan kana haasa'uu beeka jechuudha. Waan ana haasa'aa jiru kana abbootii waan kana dubbatu uf beeka. Asfaraarraa godhina. Asfaraarraa maafi faayidaa? Ani gaafa sitti dubbadhu kan gaafa sitti haasa'u hafarsaa ta'ee sitti haasa'aa malee arsii yookaan sikkoo mandoo bakka bu'ee sitti haasa'an jiru. Sigalee sikkoo mandoon bakka bu'ee sitti haasa'an jiru. Hafarsaa ta'ee sitti haasa'aa jiraan. Hafarsaa ta'ee sitti dubbataa jiraan. Okay? Warri sodaatee badee maali jettee lafa dhiitaa turte walii yoo taate iyyuu kottu. Okay? Welcome siin jenne bara urgaa baatii meeqa sin kadhataa jiraan abbaan feetan akka kottaa jedhe abbaan barbaadan namni rubbi onnee isin kenne kottaa. Yoo shorxaa taateen alatti yoo shorxaa fiddeetiin dhufte malee udaan kee dha'uu hin dandeettoti biyya kana keessatti dhugaan sitti maan anaa hagana ga'u kanaa miti udaan kee guddaa dheessita badatti abbaa barbaadde ta'e dookka akkasiisanii amaaratu fokkoraan dhiirri hin fokkoru. Oromoon jegnaadha. Oromoon goota. Garuu Oromoota keessatti gootaatu jira. Oromoota keessatti seenaan himutu jira. Oromoota keessatti seenaan dubbatutu jira. Bar kanan beektu ati. Oromoon sodaattuu otoo hin taane Oromoon goota. Oromoon jegna. Garuu Oromoo keessatti gootaatu jira. Oromoo keessatti jegnaatu jira habiibii. Oromoo seenaan isa lakkaatutu jira. Oromoo seenaan isa dubbatutu jira bar. You know? Oromoo seenaan isa herreegutu jira. Oromoo gootonni achi keessaa bahe isa dubbisutu jira bar. Maa albaataate kanuma fakkeessita maa fakkeessita afaanii waa takka bu'uun buusuun hin danda'u. Ani dhageeffadha wanni waadaa isin seenu namni 260 kuni namni isin argitan kun hafarsaa ka jedhamu kuni gaafa namni 2-3 qabee asirra fide dhageeffadhu gaafa namni 2-3 qabee yookaan isa iyyisiise namni 2-3 namni 20 namni 30 waasi godha jechuu waasi godhuu hin danda'u waasi godhuu hin dadhabu jechuu miti. Namni 4-5 illee waasi godhuu hin dadhaba jechuu miti. Gaafa ilmi namaa qabee hafarsaa asirra fide dhageeffadhu gaafa ilmi namaa hafarsaa qabee asirra fide yookaan ammoo hidhee asirra fide yookaan ammoo fidee sooshaal miidiyaa kallattee kamiinuu isinii dabarse an dhaltuudha gaafa sana muttee qunxurroo ofirraa muree muttee baafadhe deema. Wallaahi qunxurroo ofirraa muree muttee baafadhe deema jechuudha. Isuma dhugaan isin jedha. Qunxurroo ofirraa muree muttee baafadhe deema. Wallahi akka ati ammoo yookaan fakkeessitee haasofte kanaa miti. Nuti warra du'a sodaatu miti abiifiti. Du'a jechuun tara 5-6 ol narra gaheera. Duuti wanni jedhamu tara 5-6 ol narra gaheera. Nama du'a sodaatu miti wallahi. Xiqqoollee du'a sodaadhu. Xiqqishuma tana. Sigalee abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaa zarii zanyii tiyyatu firaa'aanii aalii kiyyatu sodaan qabdu. Sodaan qabdu wallahi akkasitti mokkorin yaadin akkasitti yaadin ishee yaaddeet ammoo hin dhaadatin. Nuti warra gumaa nyaatullee miti. Warra dhalaa dhiiraan gumaa deeffatu. Dhugaan sin jedha warra zarii kiyyarraa si himaa jira amala kanaan. Amalaa fi sikkoo mandoo gumaa nyaatu jedhaniimi garuu firri kiyya warra gumaa nyaatu miti. Abba torbatti si barbaada. Wallahi abba torba si barbaada firri kiyya. Abbaa faati kiyya abba torba si barbaaddi. Eessumni adaadaan obboleessi kiyya abba torba si barbaada. Warra gumaa nyaatu miti abiibii kiyya. Nuti zarii jabduuf duubaa qabna. Hawaasa jabaaf duubaa qabna. Qoma dhoyne haasofna bakka feene yoo deemne abiibii kiyya sodaa hin qabnu wallahi. Wallahi Jawaar Mohammad irraa nagarre tokkocha Itoophiyaa raase. Maaliif hawaasa isaatti duubaan jira jabaa. Nama yoo inni gumaa isaa barbaadatu duubaan jira beeka bar. Nuti warroota akkasii irraa baane abiibii kiyya warra agartee qixxama nyaatee dhuufee ka barbaade ajjeesee akkuma fedhe jiraatu sanii miti nuti. Wallahi akkasii miti wallahi suma dhugaatti akkasii miti. Hawaasni firri kee gandi kee jabaa yoo ta'e biyyumattuu jechuun biyyumattuu sitti ba'an. Ilmaan sooressaatii fi ilmaan warri ganda rabbaashii hin tuqaman biyya keenyatti. Akka naannoo Arsiitti akka naannoo Sikkoo Mandootti dhageeffadhu dura sii deebi'a. Ilmaan warri isaa rabbaashiidha. Gandi isaanii jechuudha. Firoonni isaanii guutuun rabbaashiidha hin tuqaman. Ammallee ilmaan abbootii qabeenyaa hin tuqaman biyya keenyatti. Wallahi hin eeggatan bakka ofirraa eeganu. Yaa'ii warra kana waliin hin dandeenyu jedhan.
wallahi dhuguma sitti maan akkasi koomandootti warra ilmaan isaanii yaa'ii qabdu gandi sun yaa'ii qabu warra gandi sun du'alleen sodaanne yaa'iin isaanii hamtuudha namni akka laayyatti ittiin bu'u wallahi akka laayyatti ittiin bu'u arsii keessatti warroota firoonni isaanii yaa'ii qaban warroonni firoonni isaanii ilmaan isaanii ka ol ba'ullee obboleessuma ba'u obboleessillee eessumatti ba'u eessumnillee abbatti ba'u abbaalleen ilmatti ba'u sana warroota akkasiisan hin tuqan warroota akkasiisan irraa of eegan lammaffaa ilmaan abbaa qabeenyaan tuqan wallahi qabeenya waliin lafa jala si dabarsa qabeenya qabu saniini sirratti humna laallata waan ta'eef akkasii wal sodaata gara keenyatti akkasittu dhagaye hiyyeessummaan sun odoo ilmi isaa irraa du'e wallahi dhuguma itti dhumata jechuudha waan beeknuuf kaanuti waan beeknuuf siigalee nuti warroota akkasiiti siigalee abiibii kiyyaa ati amma asirraa albaatee bilbiltee maal jettee maanne kante maan sila honkno kamaan balaa yaan saal bileeno maanne littasfaraarranya abiibii kiyyaa dhugaan sitti maan mee ijoolleen biyya biraa dhiisaa ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan kuni waan akka isin gaafadha ijoolleen biyya Suudi Arabiyaa keessa jirtan keessattuu nama kana odoo itti taftaf jechuun duratti mucaan kun akkam ture eessa ture hojiin isaa maal fakkaataa asiin dura maal dalagaa ture nama akkamiiti jedhaa qoradha bar nama kana jala qorattaa bar qoradhaa mee anaa kana fageessaa qoradhaa namoota hedduun na beekallee namoota hedduutu keessaafuu gara naannoo Somaalee naannoo gara garawwee kanneen Putulaan keessa jechuudha Somaalallaan keessa gara Hargeysaa minaamin kanneen Dirredawaa gubbaa qorichaa burqaa jinnii akkasuma burqaa tirtiraa gaafadhaa mee naannoo kanneen ijoollee hedduun na beekaa jechuudha asiin azeebii garaa laga mixxee kanneen karaa laga mixxee karaa funyaan ujuubaa jahan jaarsoo kanneen keessa namoota hedduun na beeka siigalee nuti abiibii kiyyaa wallahi dhuguma siin jedha kijiba sitti maan jiru laffiin kanneen keessa shurrubbee shooddee baalee jira gaafadhaa mee shurrubbee shooddee baalee jiraati gaafadhaa asiin haga gaara kanaatti maqaan isin asirra na beektan kanaanii miti hafarsaa kanaanii miti shurrubbee shooddee baalee jedhaati gaafadha nama shurrubbee jedhamu ijoollee arsiiti yoo jettan nama isinii himaa yookaan ammoo ijoollee arsii yookaan shooddee baalee baay'inaan gara Somaaleetii fi gara gaaraa kanatti shooddee baalee yoo jettan Somaalee keessatti akkasuma shurrubbee arsii yoo jettan tartiibaan isinii kaan jechuudha ijoolleen Somaalee jirtanis ijoolleen bakka biraa jirtanis qoradhame nuti dhugaa sitti of jajuuf osoo hin jenne diqaalaa turte ummaa teetii bilbilii gaafadhu san afarsaan kun diqaalaa ture hedhiin na beekuun ooltu siinu yoo guyyaa takkallee taate na yaamteerti gaafadhu isii gaafadhu ummaa teetii dawwalii gaafadhu maal gootaree waa ofiisi tuttu qaba amma nuti waa'ee diqaalaatiif waa'ee waalii haasaa hin jirru gaafadhu itti dawwali abiibi ummaa nama afarsaa jedhamu gaaf tokko si bira ga'ee jedhi sitti himte waan ta'e waan eegaaf hin beekoon siin jechuu dandeessi gaafadhu ishii ximbaatamu koomentii ajaa'aa gizee gariin barreessina amma koomentii nama meeqaa irra dabraara gizee hedduu deebiftee barreessite si argaa jira saniif keessa si'a takka'e malee an nama koomentii takkaa lamaa sadii illee waa dubbatu miti abiibii kiyyaa okay kanaaf amma yeroo ammaa kana keessa qoy gaafiin hin qabu ijoolleen baalee maan aggubattan qoy waan an arsii faarsuuf moo waan yookaan ani ilma arseeti jedhuuf moo ijoolleen baalee maaliif naggubattamme maan aggubattan ijoolleen baalee gaafii kooti wallahi maa gubattan ijoolleen baalee mee